السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam nagartanii fayyaa keessanii bakka nagaa jiraattanii wakkoosattanii nageenyi rabbii isin biraa jiraatu an nagaa qaba alhamdulillah. warroonni gama chaanaalii kiyyaa dhuftan bakka nagaan dhuftanii isiniin jedha. warroonni haaraa taatanillee subscribe gochuun maatii kiyya dabalamaa isiniin jedha. warroonni dura jirtanis hedduu galatoomaa hundi keessanuu. buleeyyan xiyyaarallee akkaataa keekaatti dalagan qabadhee dhufee keekaa dalaguudhaaf maal nu barbaachisa? killee afur nu barbaachisa. adumaan argitan kanaan killee afurii isii qulqulluu taate cabsitanii ilaaltanii qopheeffattanii eegasanii waliin dhoftanii jechuudha. yoo barbaaddanii maashina kallaaxaanillee daakuu dandeettanii harkuma keessaniin wanta waliin dha'uudhaaf isinii mijaa'unillee waliin dha'uu dandeettanii haala isinitti toluun ilaaltanii killee tan waliin dhoftanii jechuudha. sukkaara burcuqqoo tokkotti dabaltanii yookiin ammoo yoo mi'aa isaa namni keekaa kana nyaatu jechuudha warri isa fayyadamu waan mi'aawu baay'ee hin barbaanne taate hin qannaftanii jechuudha. gara walakkaa isaatti gad deebiftanii walakkaa burcuqqootitti alaa kulliin akkaataa namni isinii waan kana daladdaniif sun hagam waan mi'aawu akka barbaadu bifa kanaanii akkanumatti waliin dhoftanii jechuudha. eegasiin bifa kanaa akkana jirti. fiddanii zayitii burcuqqoo walakkaatti dabaltanii jechuudha. yoo burcuqqoo guddoo taate walakkaa, yoo burcuqqoo xiqqoo taate ammoo burcuqqoo shaayii yoo taate burcuqqoo shaayii takka itti dabaltanii jechuudha zayitiidha. eega zayitii itti dabaltaniillee haaluma kanaan daattanii kun hama kana fakkaata maashaallah. kalii maankaa guddaa tokkocha itti dabaltanii jechuudha. kalii adii jechuudha. suuraan isaa akka tasaa hin mul'anne kalii ni beektan jedhee yaada. kalii maankaa tokko itti dabaltanii jechuudha. maankaa nyaataa eegasanii vaniiliyaatti dabaltanii vaniilaan kiisaan argamtii kiisa tokkollee itti godhuu dandeettanii garuu ani kiisa lamatti godhee guddaa waan dalageef jechuudha vaniiliyaatti gootanii jechuudha. kun amma akkana kiisa kanaa kana tokko itti godhuu dandeettanii vaniiliyaan maankaa fayyadamanillee ni jirti. yoo kiisaan hin argatini maankaa lamas fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha. bifuma kanaan ammallee itti deebitanii waliin dhooftanii jechuudha. kunoo kana fakkaataa sukkaara, zayitii, vaniiliyaa, kalii, killee waliin dhoofne ammoo niskaafaa qopheeffatanii jechuudha. kun niskaafaadha. niskaafaan kunoo kana niskaafaa maankaa guddaa tokko qopheeffatanii eega niskaafaa qopheeffatanii bishaan danfaa burcuqqoo tokko qopheeffatanii bishaan daffaa burcuqqoo tokko kunoo haala kanaan daffaadha jechuudha. sirritti kunoo hin aaraayyuu ni argitan jedhee yaada. itti dabaltanii jechuudha. eega haala kanaan itti dabaltanii isallee deebiftanii kan ammoo harkumaan waliin dha'ee maankaa hadiida ta'een akka waliin dha'an namaaf mijaa'uun jechuudha. wanta sirritti waliin isinii dha'uun waliin dha'uu dandeettanii bifa kanaan waliin dha'ee haala kanaan eega qopheeffatanii amma immoo daqiiqa qopheeffatanii jechuudha. daqiiqa alaa akkaataa hasaba kalxaa kana qopheeffataniini daqiiqa keessan qopheeffachuu dandeettanii jechuudha. fiddaniiti niskaafaa bishaaniin kurtassanii buuphaa dura kurtassanii naxxanii jechuudha. buuphaa dura wajjin dhooftanii lafa keessan fiddanii niskaafaatti naxxanii kunoon amma haala kanaan niskaafaatti naqaara. niskaafaa yookiin buna jechuudha. bunnis yoo magaala godhanii kaanii ta'a. bifa kanaan itti naxxanii sirriitti waliin dhooftan jechuu. wallaahi isa dalaguun waliin dha'uun isaa bichaan akkas
baay'ee na tursiise. Nama tursiisaa ture deddeebitanii waliin dhooftanii niskaafa sana immoo itti gadi fixxanii irraan bifattanii xiqqoosii bishaan burcuqqoo tokko san jechuudha. Amma immoo daakuu keessan qopheeffatanii daakuu keessan gingilchuu qabdanii kan gingilchitan ammoo isa kurtan kana gubbaa gingilchitanii jechuudha. Buuphaa akkasuma wanta garaagaraa kan walitti qabadhaa isiniin jedhe kana eeguu walitti qabattanii daakuu keessan burcuqqoo lama haga inni isin fixu ijaan laalaatti gootanii haga kalxaan kun isin fixu ijaan laalaatti gootanii malee nama waan akkan burcuqqoo hagana itti godhee jedhuun qabu ijaan laalaatti gootanii ijaan kuraa itti gootanii nama faana tura. Haaluma kanaan kaa waliin dhahinsa isaa duraaf harkaa waliin dhooftanii deebitanii kalaaxaa waliin dhooftanii jechuudha. Haaluma kanaan itti fuftanii waliin dhooftanii jechuudha. Akka gaagulaa takka hin godhannetti waliin dhahuudha qabdanii. Wanti gammaatiin waliin dhahaa jiru kuni akkuma argitan killeedha, daakuudha. Amma fiddanii kaakaawoo maankaa lama itti dabaltanii jechuudha. Maankaa lama yookiin 3 itti dabaltanii jechuudha kaakaawoo. Kaakaawoo kan inshaallah warri biyya ormaa keessatti beektan jedhee yaada. Egaa kaakaawoo itti dabaltanii akkana jira. Suuqarraallee kaakaawoo jettanii bitattanii. Akkuma malkiin isaa iddoo jijjiirame jechuudha. Kaakaawoo waliin magaala ta'ee jira. Haaluma kanaan daakumsa isaa itti fuftanii jechuudha. Kunoo kana fakkaataa qawaama isaa akkanatti ol fuutanii ilaaltanii haga isa ol fuutanii ilaaltan kana amma akira irratti wanni isin itti gochuu qabdan bakkiin boodara maankaa guddaa tokkotti gootani. Dhuma irratti eega wanta hundayyuu geessitanii jechuudha kanaas. Baakin bootara kanallee ni gingilchitan gubbaa isaatti fiddanii gingilchitanii gingilchaa isaa yoo gingilchan baakin boodara maankaa guddaa tokko gubbaa gingilchitanii yoo gingilchitan akka wanta isin daladdasan isiniif tolcha jechuudha. Dhuma irratti itti gootaniis gingilchitanii solma fuutanii akkuma dura lafa jiruun itti naqxanii jechuudha. Egaa kaa kunoo kana fakkaataa maashaallah. Amma kalaas qawaama isaa geessinee jirra. Wanti isin qopheeffachuu qabdan seeniyaa qopheeffattanii zayitii jala dibdanii daakuu irra firfeessitanii jechuudha. Haala kanaan daakuu irra firfeessitanii kunoo seeniyaa haala kanaan daakuu eegee firfeessitanii waraqaa zibdaa isa jedhamu tokko jira. Yoo waraqaa zibdaa san qabaattan jalaaftanii yoo hin qabaatinii rakkoon qabu seenima kanatti naquu dandeettanii. Anuma garuu waraqaa zibdaa fayyadama. Maaliif waraqaan zibdaa sun yeroo keekaa kana keessaa baaftan natsama keessaa baaftanii jechuudha. Wanti inni seenii qabatu hin jiru garuu hedduutti hin qabatu. Yoo qabaattan garuu dirqamaa miti yoo qabaattan waraqaa zibdaa fayyadama. Kun waraqaan zibdaallee isa kana. Yoo isin biratti hin argamne ammoo seenii maduwwaa fayyadamtanii jechuudha. Eega daakuu jara firfirsitanii uummata akka rakkoo hin qabu. Haala kanaan seenii keessanii eega qopheessitanii kunoo kana fakkaata. Ani burcuqqoo fayyadamee burcuqqoo gisteen itti maree jidduu keessa galchee isin yoo seeniyaan keessan jidduun isaa maal isiniin jedha jidduun isaa jira seeniyaan keekaadhaaf qophaa'e hin jira ka jidduun isaa qaawwa qabu jechuudha. Kan kalxaa kana addaan dhoorku isa fayyadamuu dandeettanii yoo hin jirre isin bira burcuqqoo gisteen itti martanii jidduu isii dhaabdanii akka namatti naqaa jiru kana itti naquu dandeettanii jechuudha.
haala kanaan itti naqxanii kunoo kana fakkaata maashaallah. Kan jidduu isaa keessatti fayyadame burcuqqoodha. Burcuqqoo gasteeraa maree jechuudha. Amma furunii keessa galchitanii furunii keessan egaa jala qofaan bantanii dursitanii daqiiqaa 45 yoo furuniin keessan laafaa ta'e jechuudha. Maabiraatiin tokko tokko hin laafa. Yoo immoo kan ho'aa ta'e daqiiqaa 30 ni ta'a. Garuu daqiiqaa 45 fayyadamee kunoo maashaallah bilchaatee ol bokkokee jira argaa jirtanii. Homaa wanna addaa takka hin qabu baking powder qofa. Vanilyaa ni qaba jechuudha. Kan albee keessa seensiftanii ilaaltan albeen teessan naxaa taatee baate jechuudha. Wanni isatti qabatu hin jiru jechuudha. Bilchaatee jira. Kalaas egaa akkas ilaaltanii keessaa baaftan jechuudha. Kunoo kana fakkaata maashaallah. Yoo nyaatanis xaamiin isaa innis kaafamadha jechuudha. Hedduu namatti tola. Mee burcuqqoo itti godhe san keessaa baafnee ilaalla. Suutaan keessaa baaftanii akkasiin jalaan caccabne jechuudha. Maashaallah kunoo kana fakkaata haala kanaanii. Akkana qophaa'e jechuudha. Egaa haala kanaan qophaa'ee wanta biraa dalannaa wanta fuula isaarra naqannu jechuudha. Yoo nu barbaachisee fi yoo hin barbaanne immoo akkasitti illee nyaachuu ni dandeettan jechuudha. Garuu nama sukkaara burcuqqoo tokko fayyadama. Sukkaara distii teessan qopheessitanii distii ittiin qabanne jechuudha yookiin maxabashaa. Sukkaara burcuqqoo tokko yookiin burcuqqoo lakkaa fiddanii ibiddumarra keettanii waan biraa inni gootanii hin jiru. Haala kanaan kunoo sukkaarri homaan baqa. Haala kanaan kunoo sukkaara keessan erga baksitanii daftanii waliin dhooftanii jechuudha. Akka isin jalaan gaagolaan godhanneef. Kana fakkaata. Egaa bifa kanaan sukkaarri hiikkatee gishtaa tokkotti dabaltanii jechuudha. Maaliif akka yeroo keeka sanirra nadhe karameellaa ta'ee jajjabaatee nafneef jechuudha. Gishtaan kun akka sukkaarri kun laafu taasisa. Kunoo kana fakkaata. Haala kanaan keeka keessa bifa kanaan ittiin bareechiftanii jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Muramee jira. Hedduu wal afuufamaadha jechuudha. Seeraan
wanta nu jalaa qilleensi galiin qabu furuunii keessan hin baninaa haga inni isiniif bilchaatutti jechuudha. Yeroo bilchaate duubumaan laaltanii furuunii bantanii. Viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa yoo isinitti tole sabiskiraayibii laayik gochuudhaan dagatinaa. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.